Yoo ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota haala cabsaa jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaan qaba galata rabbi. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aas waan tokko qabadheetiin dhufe jechuudha. Wanti ani qabadhee dhufes maalidha jechuun keessatti hin oolu. Akkasuma duraan dursee samuuna darbee warreen furdina qallasuu barbaadan akkasuma immoo chaanaala banachuuree barbaadanii chaanaala haaraa banachuu barbaadanii akkasuma immoo chaanaala keessan warri guddifachuu barbaadanii gar keessatti na dubbisaasan jedheetiin ture. Namoonni gar keessatti na dubbistan isin jirtanii akkasuma immoo namoonni isiniif gaafii isin gaafattan ilaalii raawwadee deebisanii deebisisin jira. Akkasuma immoo namni isin hin deebisin illee ni jira jechuudha. Xiqqoo online irra hin turre mana hin turre waan ta'eef sababa sanarraan kan ka'edha jechuudha. Dhiifama guddaa isiniin jira. Kanaafiyyuu yeroo amma viidiyoo kana galagisee ga'ee isiniifin deebisa hunda keessaniifuu gaafii isin gaafattanis isiniifin himaa yookiin immoo isiniifin ibsaa jechuudha. Kanan dhaggeeffadhe isin jira, kanan dhaggeeffatan isin jira, dhiifaman isiniin jira. Kanaafiyyuu kallattumaan immoo har'a wanti nani qabadhee dhufe maalidha jechuun keessanii har'a wanti nani qabadhee dhufe obboleessi keenya Mubaarikidha jechuudha. Obboleessi keenya Mubaarikii egaa guyyaa kaleessaa gara biyyaatti deemee jira jechuudha. Egaa akka dhukkubsataa ture namoonni baay'een keessaa ni beektanii akkasuma immoo gargaarsi hedduun godhamee fi raawwatee gargaaramallee ture jechuudha. Haa ta'u malee immoo obboleessa keenya kana hin beektanii asliidha jechuudha. Inni kuni obboleessi keenya asliidha. Viidiyoon adda addaa asirratti viidiyoo fiduu hin danda'u malee osoo viidiyoo fidee sin dhageessise baay'ee natti tolaa tureedha jechuudha. Garuu viidiyoo asirratti fiduu hin danda'u. Amma seera isaa guuttatutti saba kanaaf viidiyoo fiduu hin dandeenye isin jira. Haa ta'u malee viidiyoo adda addaa iddoon itti dhaga'utti asliin egaa namoonni leebii isaarraa waraabee kan lakkisaa turetu jira. Asliin Mubaarikii hin dhukkubsanne hin sobaa durattuma coggarraa dhukkubsataa malee dhukkuba biraa hin qabu kan jedhee inni dubbataa jiru wayitu dhagee jechuudha. Maaliifini yeroo kanatti jechuudha yaajamaa mucaan kuni haa dhukkubsatu baatus yeroo kanatti egaa namoonni baay'een immoo mucaa kana akka inni dhukkubsatu saarree baay'ee takka dhukkubaa jedhee dubbataa ture jechuudha sheekni suni. Garuu irraa asliin gadi ba'ee raawwatee maal jedhaa kaleessa hin dhukkubsanne coggarraa durma dhukkubsata. Coggarraa dhukkubsatuun maalidha dhibeedhaayi. Turkii deemtee bashannantee deebi'uu hoo barbaadde malee dhukkubbii dhukkubsatte takkayyuu hin qabdu riivareessii barreeffame tokko siin jiru jedhee yommuu inni dubbatu dhagee jechuudha gurra kooti. Yommuu inni dubbatu dhagee. Viidiyoon gara biraatti viidiyoon lakkifamaa jira warreen garuu ani asirratti viidiyoo fiduu hin danda'u sababa kanaafidha maleedha. Garuu immoo jechuudha bakka kanatti wantoota kaleessa darbe fa'a wantoota kaleessa isaa misxiraan waliin hojjetan yeroo bara ammaa kana keessa jechuudha dhugaa waaqa jiraata hiriyyaan hin jirtu jechuudha. Hiriyyaan abadan hin jirtu hiriyyaan jechuudha. Hibirri hiriyyaa kootii ekeleen hiriyyaa tiyyaan hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudha. Sababni isaa mucaan kuni yeroo duraanii sana jechuudha walumaan waan godhanii raawwatanii har'a deebisee bara doolaara 50 naa kennite bara doolaara maalii naa gootee ebelee dhoowwatte. Kuni baay'ee sheemii guddaadha jechuudha. Mucaan kun har'a haa dhukkubsatuu baatus sinigala bakka kanatti inni dhukkubsateedhaan namni bahee raawwate isaaf gargaarsa godhee fi inni immoo amma gara biyyaatti imalee sanaan booda immoo gara wal'aansa isaa sanatti gara biyya Turkii sana deemuudhaaf gara biyyaa deemu jechuudha. Mucaan kun gaafa amma inni gara biyyaa asii imalee jedhu kanatti maaliif dubbii kana kaasee asliin sababa maal ta'eef kaleessa yommuu inni as jiru yaa Mubaarik atoon dhukkubsanne fayyaa qabda coggarratti durma dhukkubsatta. Coggarratti durma dhukkubsatta maaliif nama sobdaa jedhee raawwatee maaliif hin dubbatin gaafa inni asii deemee gara biyyaa galee achitti immoo achi gara wanti hundi isaaf mijatee raawwatee gara intinii kana deemuudhaaf jedhu kana maaliif waan kan dubbate sababa maal ta'eef hiriyyaan kan jedhamtu dhuguma dhugaadhaan hin jirtu jechuudha. Hiriyyaan gonkumayyuu akkuma bara darbee akkuma gisee sana maaliif anaan walii galtee sheernaaf hin godhe namni
waan ofii fayyadamu qofa barbaada malee obboleessi isaa akka fayyu akka dhibeen isaarraa fayyee qixa isaa ta'uun jaallatu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif namni kun osoo fayyaa qabu fayyaan qabu jedhee ofitti faradu dhukkubbii dhibee jechuudha. Maaliif ati fakkeenyaaf ani odoo fayyaa qabu osoo ni dhukkubsate na dhukkubanan jedha hin jedhu. Sababni isaa rabbi maal akkana godhu hin beeku waan ta'eef jechuudha. So kanaafiyyuu namoonni baay'een wantoota akkanaa kanarraa of eegaa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maaliif waan taatan hin beektan ilmoo qabdanii ilmoon keessan maal akka taatu hin beeku. Ofii keessanii fayyaa qabdanii fayyaa keessan kanarratti maal akka taatan hin beektan. Cubbuu namarra hin kaayinaa jechuudha. Namni kun cubbuu godhee cubbuu ofirra godhee cubbuu mataadhuma isaatiin ba'a. Garuu namni kun dhugaadhuma dhukkubsatee yoo ta'e boru maal akkasii mudatu hin beektan. Eenyuma yoo ta'aati jechuudha. Yeroo baay'ee takkanatti gaddaan inni doktora aslitti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani akkasitti sanii inni beektani ani asli dhugaa baay'ee nama antini wayni isa si'aan ture. Kin bakka yoo na bakka hin jira miti baay'ee takka nama aarsa dhugaa rabbi ana na aarsa jechuudha. Sababni isaa mucaan kun dhukkubsatu baatus namni isaaf tarabarrabee wanti guurramee isaaf guurramee fi mucaan kun bashannanaaf illee biyya Turkii sana haa deemu. Akkasuma immoo dhukkubsatee illee immoo dhukkubbii isaa sanarratti egaa mucaan kun haa ta'u malee hoo dhukkubsatuu baates biyya Turkii sana deemee manuma kanaa isaaf tarabarrabee raawwatee maallaqa isaaf fuuree isa bira dhaabatee kan boo'e isaaf boo'ee kan gadde isaaf gaddee waan qabu hunda biriitti akka isaatu lamas taatu isaaf kennee gaafa biyya sana deeme akkamamee fayyaasaa sanarratti riisiitiin hin jira. Sinigalaa yaa uummata Oromoo riisiititu jira. Akkasuma immoo dhukkubbiin isaan suni osoo raajii hin ka'in homaa isa gochuu hin danda'ani jechuudha. Wanti fe'imaaf hin taane osoo raajii hin ka'in homaa isa gochuu hin danda'an. Sababni isaa amma maaliif kana siniin jechuu barbaade mucaan kun biyya sana deemee wantoota asitti isarratti ta'e sana hunda isaa boru fidee raawwate nu argisiisuu danda'a. Gaafa sana asliin kun eessa seenaree? Eessa seena? Har'ooyyuu hin dhukkubsannee coggarraa ta'e dhukkubsattaa bashannanaaf Turkii deemtaa kan jedhu kuni yoo gaafa sana mucaan kun dhibee isaa kana raajiin ka'amee ilaalamee sana booda immoo fayyaa argatee gaafa deebi'ee dhufee kunoo akkasittiin akkamamee dhufe yaa uummata Oromoo galatooma jedhee riisiitii ittiin akkamamee fi kan raajii kee dhibee isaa sana fideetoo argisiise maal ta'a ishee? Yoo macallisanii mucaan kun haa deemu bashannanas haa deemu akkamamus Sinigalaa yaa uummata Oromoo haa deemu bashannanas haa deemu akkamamus amma inni biyya sana deemee ilaalamee deebi'ee dhufutti yooma obsinee teenye eegne hoo maal ta'a? Yooma teenye eegne obsine maaliif obsa dadhabna nuti garuu uummanni Oromoo dhugaa rabbi ijoollee